Bakkeewwan tokko tokkotti humnoota nageenyaa federaalaa fi humna addaa Amaaraa gidduutti waldhibdee uumameen muddamni dhalachuu dhaabni mormituu Abin hime. Dhaabichi ibsaa irra baaseen waldhabdeen kan uumame sochiin meeshaa hiikkachiisuu dirqamaan waan taasifameef jedheera. Dhimma kana irratti galgala kana ibsa kan kennan dubbii himan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu mootummaan birmadummaa fi tokkummaa daangaa eeguuf raayyaa cimaa tokko ijaaruun akka barbaachisu kallattii kaa'uusaa himani. Barreeffama fuula Feesbuukii isaanii gubbaatti katabaniin humnoonni addaa naannolee qaamolee nageenyaa biyyattii birootti akka makamaniif hojiin eegalamuusaa himaniiru. Haa ta'u malee naannoo Amaaraatti adeemsa kana gufachiisuuf sochiin akka ture ibsaniiru. Bakkeewwan naannoo Amaaraa tokko tokkotti yeroo kaanirra addatti guyyaa har'aa sochiin raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa mul'achuu BBC'n odeeffateera. Addatti waan adeemaa jiru garuu adda baafachuuf dhaabbilee nageenyaa naannichaa irraa odeeffachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne. Taateen addaa kun kan raawwate kaaba Naajeeriyaa bulchiinsa Kaanoo keessatti manni murtii bulchiinsa Kaanoo keessatti argamu sagaleen lukkuun kun halkan guutuu dhageessaa bulu akkaan kan nama jeequ ta'uu ibseera. Sagaleen lukkuu kun irriba isaan dhorku kan iyyatan namoota ollaa lama ture. Namoota lukkuun kun boqonnaa isaan dhoowwuu himatan keessaa tokko Yusuf Mohaammed jedhama. Iyyi kormaa lukkuu kanaa mirga nagaadhaan irriba rafuusaa akka sarbe mana murtiitti iyyate. Abbaan qabeenyaa lukkuu kanaa Isiyaaku Shuwaayibuu lukkichi ayyaana guyyaa fannoo Good Friday qalachuudhaaf akka bite mana murtiitti hime. Manni murtii hanga guyyaa ayyaanaatti akka yeroo kennuuf gaafateera. Lukkuun kun maatiidhaaf waan bitameef hanga guyyaa ayyaanaatti akka hin qalamne jechuunis falme. Abbaan seeraa Aliimaa Waalii gaaffii abbaa qabeenyaa lukkuu kanaa fudhataniiru. Garuu lukkuun kun sagaleensaa ollaa akka hin jeeqne ittisuu akka qabu akeekkachiisan. Kanaan booda lukkuun lubbuun jiraachuuf iyyee namoota ollaa irribaa fi boqonnaa dhorkuu dhaabuu qabaa jedhan. Abbaan qabeenyaa lukkuu kana jimaata boriin qalu taanaan adabbiin akka isa eeggatu manni murtii akeekkachiiseera. Bineensonni nama waliin mana murtiitti falmuun wayita injifataman yookiin immoo injifatan yeroo dhageenyu nu ajaa'ibuu danda'a. Keessattuu lukkuu kormaan wal qabatee dhimmoonni garaagaraa wayita mana murtiitti ilaalaman ni mul'atu. Kanaan duras bara 2019 keessa Firaans keessatti lukkuun obborooyyuudhaan nama jeeqe erga himatamee booda injifateera. Oduun himannaa seeraa kormaa lukkuu kana irratti dhiyaate addunyaa irratti erga dhaga'ame deeggarsa hedduu argateera. Kun kan agarsiisu namoonni hedduun rakkoo kanaaf kan saaxilamanii fi ofirraa iyyachuu akka barbaadanidha. Garuu manni murtii lukkuun iyyuun jireenyaan waan wal qabatudha jechuun himaticha kuffiseera. Lukkuun himatames dhimmicha ra'ane kan Naajeeriyaa kun gama kanaan hin milkoofne murtiin qalamuu isa mudateera. Naannoo Tigraayitti jiraattota kutaalee adda addaa irraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojiin eegalamuusaa ibsameera. Waajjira dhimma hawaasaa naannichaatti ogeessa hordoffii fi gulaala hojii kan ta'an obbo Gabra Mikaa'el Gabra'aanagzii buqqaatonni kunneen fedhii isaaniin akka deebi'an BBC'tti himaniiru. Yommuu deebi'anis maatii tokkoof birriin 2,000 fi deeggarsi biroon akka isaaniif kennamu ibsaniiru. Ta'us bakkeen tokko tokkotti baqattoota deebisuun akka hin danda'amne qondaalli kun ni himu. Yeroo ammaatti kan naannoo Tigraay keessa jiran miiliyoona 3 ol ta'u. Buqqaatonni kun gidiraa guddaa keessa jiru. Namoota hedduutu du'e. Namoonni beelaan du'an illee jiru. Dubartoonni da'anii wallaansa hin arganne jiru. Homaa tajaajila hin argatan. Waajjira keenya kana furuuf hojjechaa tureera. Godinaalee hundarraa baqattoonni dhufan jiru. Kanneen naannoo Amaaraa irraa dhufan illee jiru. Homaa gargaarsa argachaa hin jiran. Kanneen naannoo Maqalee jiran hanga tokko haala fooyya'aarra jiru jedhee yaada. Kanneen bakkeewwan akka Maayica'u, Adawaa fi Aksum jiran keessumaa hanqina guddaatu jira. Wanti isaan argatanis kan sadarkaa qulqullinaa gahaa kan qabu miti. Namoonni hedduun kan buqqa'an lixa bahaa fi giddugaleessa Tigraay irraa gariin ammoo kibba Tigraay irraa ta'uu qondaalli kun himuun hedduun isaanii amma kan buufatanii jiran magaalota akka Maqalee, Adawaa, Aksumii fi Addigiraat keessa ta'uu himaniiru. Hojiin baqattoota kunneen gara qe'ee isaaniitti deebisuu akkamiin akka hojjetamaa jiru obbo Gabra Mikaa'el BBC'f ibsaniiru. በርግጥ የመመለስ ስራዎች ስንሰራ የነበረው በ2014 ጀምረን ነው። hojiin qe'ee isaaniitti deebisuu kan eegale akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 keessa ture. Baqattoota kan deebisnu naannolee walitti bu'iinsa homtuu keessa hin jirrettidha. Amma baqattoota magaalaa Abiy Addii, Maqalee fi Addigiraat da'atanii jiran qe'ee isaaniitti deebisuu eegalleerra. Magaalota kana keessaa baqattoota 100,000 fi 50,000 qe'ee isaaniitti deebisuu feena. Ammatti 97 deebi'uuf qophaa'aniiru. Dursa kan kenninu baqattoota kaaba lixaa fi giddugaleessa Tigraay irraa dhufanidha. Amma baqattoonni 97 ta'an kunneen maqaan isaanii galmee dhaabbata UNHCR
ARP fi DRF itti kennamee jira. Akkaataa kanaan baqattoota qe'ee isaaniitti deebisuu eegaleerra. ARP እና ወደ DRM እዛ ስማቸው ተላልፎ Obbo Gabra Mikaa'el akka jedhanitti kutaalee naannichaa tokko tokkotti baqattoota ammaaf deebisuun hin danda'amu. Sababni isaas kanadha jedhu. መጀመሪያ የመመለስ ስራ ለመስራት የተመላሾቹ ደህንነት ያስፈልጋል. jalqabarratti hojii qe'eetti deebisuu hojjechuuf nageenya baqattoota kunneenii mirkaneessuun ni barbaachisa. Kanaaf amma bakkeewwan isaan itti hin deebifamne jiru. Fakkeenyaaf godinaalee lixa Tigraay keessa jiran sagaletti tasumaan hin deebifnu. Magaalota mallee kibbaa fi kaaba naannicha keessatti humnoota faannoo fi waraana Eertiraan to'atamanii waan jiraniif utuu bilisan ta'in uummata achitti hin deebifnu. Kutaaleen kunneen fanjiiwwan awwaalamanii fi boombiiwwan biroo irraa bilisa ta'uu isaanii adda baasuuf ogeessoti qorachaa waan jiraniif amma achitti baqattoota hin deebifnu. Kanaaf mootummaa naannoo fi kan federaalaa nageenya baqattootaaf akka tolu mirkaneessee qophiidha. Lafi nagaadha. Deebisuu dandeessu erga nuun jedhe boodadha kan hojii deebisuu eegallu. መጀመር ትችላላችሁ ካለን በኋላ ነው እዛ የምናካሂደው. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gabaaboo isinitti himaa. Ministeeronni dhimma alaa Iraanii fi Saawudii Arabiyaa waggoota 7 keessatti yeroo jalqabaaf kallattiin Beejing Chaayinaatti wal arganii mari'ataniiru. Biyyoota lamaan ibsa waliin kennaniin ji'a 2 keessatti ergama dippiloomaasii fi balalii deebisanii akka eegalan himaniiru. Zimbaabuween seera haaraa ogeessota fayyaa biyyattii gara biyya biraatti hojiif qacaruu yakka taasisu baasuuf akka jettu itti aanaan pirezidaantii biyyattii ibsaniiru. Itti aanaan pirezidaantii biyyattii akka jedhanitti humna namaa akkanaa kanneen saaman irratti adabbiin cimaa akka fudhatamuu dubbataniiru. Aangaa'onni Giinii qoricha sammuu hadooch kookeenii kiiloogiraama 1,300 ta'uu doonii alaabaa Seeraaliyoon fannifatee jiru irratti qabuu isaanii ibsaniiru. Doonicharra hojjechaa kan turan lammiileen Seeraaliyoon, Gaanaa fi Giinii hundi isaanii to'annoo jala oolfamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Oduun kana qabadhe kanuma. Itoophiyaatti gareen ogeeyyii seeraa mirgoota namoomaaf jedhamu jaarmiyaaleen mootummaa garaagaraa daa'immanii fi dargaggoota daandiirra jiraataniif eegumsaa fi deeggarsa barbaachisu hin goone akkasumas haleellaa irra ga'u hin dhaabsifne jechuun mana murtii olaanaa federaalaatti himata bananiiru. Miseensa garee kanaa kan ta'an Abukaatoo Malkaamuu Ogoo dubbisneerra. አንደኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አለ፣ ፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አለ፣ እንዲሁም በፌዴሪ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር jalqabarraa manni maree bakka bu'oota uummataa jira. Waajjira ministeera muummee biyyattii, ministeera dubartootaaf dhimmoota hawaasummaa akkasumas ministeerri hojii fi dandeettii jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa immoo biiroon dubartootaaf daa'immanii fi komishinii poolisii magaalaa Finfinnee himatamaa gochuun dhiyeessineerra. Kana kan gooneefis daa'imman daandiirra jiraatanii fi haala suukanneessaa ta'e keessa jiraniin wal qabatee qabiinsa mirgaa jiruun tarkaanfii ofii isaanii fudhatanii deebii akka nuu kennaniif jechadha. Qaamolee kanneen kan hirmaachifne daa'imman haala hamaa ta'een haleellaa fi miidhaan irra ga'a. Kanaafis eegumsaa fi deeggarsi barbaachisu isaanii taasifamuu akka qabu amanuuni dhimma kanatti kan seenne. የልጆችን መብት የሚያስከብር አሰራር በእያንዳንዱ ተቋም እንዲዘረጋ ወይም የልጆቹን መብት መከበርን የሚያረጋግጥ dhimmoonni mana murtiitti dhiyeessines hojimaatni mirga daa'immanii kabachiisu jaarmiyaa hunda keessatti akka diriirfamu yookaan jaarmiyaaleen mirgoonni daa'immanii kabajamuusaa mirkaneessan akka ijaaraman kan jedhu isa tokkodha. Gama kaaniin wanti gaafanne dhimma seeraa deekilaaratoorii jajmenti jedhamu gaafanneerra. Kunis amma dura daa'imman daandii gubbaa jiraataniin wal qabatee sarbamni mirgoota namoomaa hedduun isaanirra ga'uu qorannoon garagaraa ni mul'isu. Kanarraa ka'uun sarbamni mirgaa daa'imman kanarraa hanga har'aa ga'uusaa manni murtichaa murtee dabarsuu qaba jennee dhiyeessine. Dhimma daa'immanii kanaan wal qabatee seeronni idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee fudhatte hedduutu jiru. Kanaaf biyya keenya keessa seerota kana haala tilmaama keessa galcheen seeronni jiran akka fooyya'anii fi amma boodas seeronni mirga ijoollee kabachiisan kaanis akka bahan murtee barbaachisu gaafanneerra. Gama kaaniin ijoolleen daandiirra jiraatan sarbamni mirgaa hedduun irra ga'a. Araadaaf kan saaxilaman miidhaan qaamaa fi xiinsammuus kan irra ga'edha. Jaarmiyaan daa'imman kanneen deebisee ijaaruu akka hundaa'u jechuunis gaaffiin dhiyaateera. Abbootiin amantaa Bataskaanaa Ortodoksii Tawaahidoo 3 to'annoo jala ooluu hordofee
mormiin dhiyaateera. Abbootiin Abuna Barsumaa, Abuna Iyyaasuu fi Abuna Gabri'eel jedhaman iddoo tajaajila isaanii lixa Oromiyaa irraa qabamuun magaalaa Shaggar Burraayyuutti to'atamanii akka turan odeeffanneerra. Taateen kun kan dhaga'ame Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti muudama Phaaphaasota sirna mana amantaa cabsuun raawwate jedhamee fi biyyattiitti muddamni dhalatee ture furmaata argachuusaa torbanootaan boodadha. Mootummaan dhimma kanarratti hanga ammaa wanti jedhan jiru. Dhimma abbootii to'annoo jala oolanii kanaa dhiyeenyatti hordofaa kan turee fi gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidootti miseensa koree kan ta'e Daayiqoon Faarfataa Bulchaa Galataa sa'aatii muraasa dura bilbilaan dubbisnee turre. Abboonni keenya akkuma abboota kamii guyyaan kaleessaa guyyaa fayyisaa addunyaa akka biyya keenyaatti guyyaa gaafa 27 kan kabajamudha. Abboonni kunis Abune Barsummaa, Abune Gabri'eel, Abune Iyyaasuu kan jedhaman kutaa lallaba godina Wallagga Bahaa, kutaa lallaba godina Wallagga Lixaa fi Qeellama Wallaggaa uummata isaanii eebbisuudhaaf, uummata isaanii jajjabeessuudhaaf, dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaaf osoo imalanii daandii gubbaatti abbootiin lamaan Abune Gabri'eelii fi Abune Barsummaan iddoo uummata eebbisaa jiranii. Qaama gubbaatu isin barbaadee Finfinnee irraa isin barbaadan jechuudhaan qabanii dirqamsiifamanii gubbaarraa akka isaan ajajan qaamonni nageenyaa dhufanii abbootii qabanii. Akkasuma Abune Iyyaasuun immoo osoo gara magaalaa Dambidolloo itti imalaa jiranii daandii gubbaarratti kan isaan qabamanii qabamuudhaan gara magaalaatti Buraayyuu dhufanii aanaa tokkoffaa kan isaan hidhamanii amma ammaatti achi turanii amma immoo bakka hin beekamnetti akka fuudhanii deeman kan quba qabu. Gaafa abboota kana dubbistutti maal jedhaa turan isaanii? Akka seera mana amantaa keenyaatti fi abboonni keenya barumsaaf uummata barsiisuudhaaf afaan isaaniidhaan akka dhaga'aniif eenyummaa fi aadaa isaanii amantaa isaanii qabatanii akka isaan uummata tajaajiluudhaaf ta'an beekamaadha. Haa ta'u malee abboonni kun hedduu abboota eebbisuudhaaf uummata eebbisuudhaaf imalanii wanti kun gaafa irra ga'u kiristaanummaan isa kanadha. Kiristaanummaan inni sirrii isa kanadha. Hidhamaa wangeela barsiisuu, hidhamaa dubbii sagalee Waaqayyoo babal'isuudha waan ta'eef kiristaanonni hunduu jabaachuu qabu bakka jiranis haala kam keessa taanuyyuu kaayyoo uummata keenyaa qabannee baane dhugaa wangeela irraa dhageenye dhugaa uummata keenya irraa barre duubatti hin deebisnu galmaanni keenya yaada jedhudha yaadni isaanii. Abbootiin sadan kun dhimma dhiyeenya kana biyyattiitti mudatee kan ture dhimmuma Bataskaana Ortodoksii keessatti jechuudha. Sinodoosii Oromiyaa wajjin wal qabatee isaan keessaa jara turanidha miti isaan kun? Ammas jaruma achi jirudha. Isaan turanidhas harka Abbaa Saawuroos, Abune Istaatoosii Dookter akkasuma Abune Zeenaa Marqosiin abboota muudamanidha. Isaan keessaa immoo kutaa lallaba godina Wallaggaa sadanitti warra ramadamanidha jechuudha. Akkasuma abbaan Minaasis hin jiru kan warra Guduruu Shaambutti ramadaman jechuudha. Kanneen muudaman keessaa warri kaanii gara aangoo isaanii duraanitti deebi'aniiru kan jedhutu jira. Isaan kun gara Bataskaanatti deebi'aniiru moo wanti isaan irra jiran maalidha? Walumaa galatti seerri taa'ee jira. Seerri kurnan jechuudha. Kurnan sana keessaa garuu abboonni kan isaanis abboonnis haa ta'u kiristaanonni keessumaa Oromoon Ortodoksii kan irratti waliin galle jira. Aangoon abboota kanaa sirrii miti, muudamni isaanii sirrii miti. Kanaaf aangoo Phaaphaasummaa irraa gara aangoo monoksummaa isaaniitti deebi'uu qabu seerri jedhu jira achirra keeyyata ja'effaara jechuudha. Keeyyata sana abboonni kun hin fudhanne maaliif qannoonaaf dogmaa mana amantaa haga hin cabsinetti harka abbootii keenyaadhaan muudamnee uummata keenya tajaajiluu dandeenya yaada jedhu qabu. Abbootiin kan biraa yaada kana fudhataniis hin fudhanne isaanii waan hin beeku qabu. Garuu abboonni kun ejjennoon isaanii ejjennoon keenya kaleessaa sirriidha, kan ammaa sirriidha, kan gara fuulduraas haga du'a keenyaatti sirriidha. Kanaaf muudamni lama hin jiru. Akka mana amantaa keenyaatti immoo yoo muudamni kun irra deebi'ee kan ta'u ta'e seera Bataskaanaatti qabaa jechuudha. Isa kanaaf nun haga seeraaf seera qannoonaaf dogmaa Bataskaanaa hin cabsinetti kaayyoo keenya kanaan itti fufnee uummata keenya tajaajiluu dandeenyaadha. Qaamonni hamma gaafataa jiran kunis haa ta'u qaamonni abboota keenya doorsisaa jiran kun seera sana eeguu diddanii inumaayyuu immoo deemtanii irra darbitanii kutaa lallaba keessanii deemtanii kan jedhuun nu gaafatanii qaamni seeraa dhufee kan yeroo nu gaafatus akkana nuun jedhee nus ajajamneeti qaama olaanaatti nu ajajeetu jedhanii. Abbootiin amantaa sadan kun galgala kana hidhaarraa hiikamuu isaanii Daayiqoon Bulchaa deebisee nutti himeera. Gabaasa keenya xumuraan Zalaalam Taaddasan oduu ispoortii nutti hima. Chelsiin leenjisaa fi taphataasaa duraanii Frank Lampaardiin irra deebiin leenjisaa haaraa gochuun qacaree jira. Lampaard Chelsiidhaan ji'oota lamaaf kan leenjisu yoo ta'u sana booda Chelsiin leenjisaa haaraa kan qacaru ta'a. Yeroo ammaa kana dorgomsiisaa kan jiru Chelsiin
Juuliyaan Naayigilsmaan kan Baayer Muunik irraatii ari'ame, Antooniyoo Koonte kan Tootenham irraatii hojii gadhiise, akkasumas Luis Enrique leenjisaa garee biyyaalessaa duraan Ispeenii fi ka Baarseloonaa ka ture qacaruudhaaf yeroo ammaa kana dorgomsiisaa jira. Frank Lampaard bara 2019 ji'a hagayyaa keessaa jalqabe haga bara 2021tti Chelsea leenjisaa kan ture yoo ta'u, kilabichi qabxii barbaachisaa ta'e dhabuu isaarraa kan ka'e hojicharraa gaggeeffamuun isaanii yaadatama. Sana booddee amajjii bara 2022 keessa leenjisaa Everton ta'uun kan hojii isaa jalqabe Frank Lampaard waggaa tokko guutuuf guyyoonni 8 yommuu isa hafan Everton irraatis gaggeeffameera. Everton gara xumura gabatee Premier League irratti bu'uu isaarraa kan ka'e Lampaard hojii isaarraa kan gaggeeffame ta'us ammas irra deebiin Chelsean carraa kennuufiif murteessee jira. Lampaard Chelsea kan gaggeessu ji'oota 2 qofadha. Haa ta'u malee taphoonni taanaan isa eeggatan taphoota jajjaboo ta'uun isaanii ammas Chelseaf yaaddoo ta'uun isaa waan hafu miti. Chelsean taphataan irratti Wolves waliin kan morkatu yoo ta'u, Champions League'n ammoo Real Madrid wajjin kan taphatu ta'a. Yeroo ammaa kana Chelsean gabatee Premier League irra sadarkaa 11 kan argamu yoo ta'u, kilaba sadarkaa 4 irratti argamu Manchester United irraa qabxii 14 duubatti hafee jira. Lampaard Chelsea keessatti galchii lakkoofsuutiin riikardii qabatee jira. Yeroo leenjisummaa isaas taphoota 84 keessaa taphoota 44 injifatee ture. Odeeffannoo taanutiin Newcastle West Hamiin dirree isaatiin alatti 5-1 injifachuun amma sadarkaa sadaffaasaa akkuma qabateetti itti fufee jira. Newcastle hirmaannaa Champions League argachuuf bara kana cimsee taphachaa jira. Wilson galchiiwwan 2 lakkoofsee, Joelinton akkasuma galchii 2, Isaac taphataa maatiin isaa hidda dhaloota Eertiraa qaban akkasuma galchii 1 lakkoofsuun 5-1 West Hamiin injifatanii jiru. Amma leenjisaa West Ham David Moyes dhiibbaa jalatti argama. Dabalataan Manchester United morkataa isaa akka ture Brentfordiin galchii Marcus Rashfordiin 1-0 injifatee sadarkaa 4ffaa akka qabateetti itti fufee jira. Jalqaba bara dorgommii kanaatti Brentford 4-0tiin Manchester Unitedin injifachuun isaanii kan yaadatamudha. Dorgommii El Clasicoodhaan Real Madrid Barcelona 4-0 injifachuun xumura waancaa Copa del Rey'if darbanii jiru. Real Madrid waancaa Copa del Rey xumuraaf Osasuna wajjinitiin kan morkatu ta'a. Dorgommii El Clasico kanarratti Karim Benzema galchii 3 lakkoofsee jira. Tapha marsaa jalqabaan Barcelonaan 1-0 injifatee gara dorgommii kanaatti kan dhufe kaleessa garuu milkaa'uu hin dandeenye. Gama biraan Barcelonaan dorgommii La Ligaatiin qabxii 15 Real Madridin caalee jira. Gabaasa ispoortiif Zalaalamiin ni galateeffannaa. Sagantaa keenya har'aa xumuruu keenya dura oduu tokkoon isiniif dabala. Ilmi obboleessa pirezidaantii duraanii Ameerikaa John F. Kennedy kan ta'e Robert F. Kennedy Jr. filannoo pirezidaantummaa 2024 irratti Dimookiraatota bakka bu'uun Joo Baayidaniin akka morkatu himeera. Egaan